mootummaan toosisame jedhu mormuudhaan yannoo isaa koomishina mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaatti galfatee jira. Yeroo humnoonni Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaa keessaa ba'aa jiranitti humnoonni Alshabaab biyyattiif yaaddoo ta'anii jiranittii fi lakkoofsi humnoota gamtaa Afrikaa biyyattii keessaa baatiilaas dhufan keessa irrachuuf deemanitti loltoonni Soomaaliyaa dhoksaan Eertiraa keessatti leenjisamaa jiru. Namni lubbuu ofiitti qoosuu hin qabu. COVID-19 irraa of eeggachuu qaba jedha namni vaayirasii koronaatiin qabamee fayye tokko. Qophii fayyaarraa keessatti keessummaa keenya. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenyaa. Piroodyuuseriin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Tokkummaan Emireetota Arabaa naannoo isaa kan ture wal waraansa Yemeniin booda Eertiraa keessa kan ture maadhee waraanaa isaa hanga tokko diigee jira. Kunis suuraa Associated Press kaaseef xiinxalameen argame. Tokkummaan Emireetota Arabaa baatii fulbaanaa bara 2015 jalqabee Asab keessatti buufata xayyaaraa tolchuudhaan kaaba bal'ise yoo ta'u, gamasitti Iraaniin kan deeggaraman riphxee loltoota Huutiif waraana waltaatota Saawud Arabiyaa waliin ta'uudhaan itti duulee meeshaalee gurguddaaf loltoota Sudaan Yemeniin seensisuuf maadhee sanatti gargaaramee jira. Walitti bu'iinsa sana keessaa erga harka fudhatee booda meeshaa deddeebisuuf bakka sanatti illee biilsaalee ijaaraman diiguu jalqabuusaa suuraan saatalaayitii sun mul'iseera. Kutaa Teeksaasitti kan argamu dhaabii basaasaa dhuunfaa Straafoort jedhamurraa Raayaan Booyil Emireetonni fedhii isaanii katarsiimoo irraa deebi'uudhaan naannoo sana keessaa ba'aa jiru jedhan. Humna jabaa bobbaasuun kan isaan amma obsuu danda'aniin ol balaaf isaan saaxila jedhaniiru. Aangawoonni Emireetotaa gaaffii Associated Press biraa dhiyaateef deebiin kennine. Eertiraan kontiraataa waggaa 30 Emireetiif maadhii kan kireessite yoo ta'u, isheenis gaaffii embasii ishee Waashingtan jiruuf ergameef deebiin kennin hafte. Abudaabii fi Dubaay waliin federeeshiniin sheekaan bulu torba jala kan jirtu tokkummaan Emireetota Arabaa Yemen irraa fageenya kiiloomeetira 70 qofaa irratti kan argamu Asab keessatti doolaara miliyoonaan lakkaa'amu baastee jirti. Xayyaarota gurguddaa galchuuf jecha daandii awwaara ture kan meetira 3,500 fagaatu fooyyessuun daandii xayyaarri irra fiigu hojjettee jirti. Emireetisitti dabaluudhaan jalqaba bara 1930mootaa innaa bittaa Xaaliyaanii kan ijaarame dallaa kaaree kiiloomeetira 9 irra bakka xayyaarri irra deemu hojjetteetti. Hojiin diiggaa sun itti fufus heelikoopteroonni haleellaa oofan kan Emireet ammayyuu maadhee sana keessatti argamu. Galaana Diimaaf galoo galaana Edan kan wal agarsiisu bakka tarsiimoo Baab El Mandeeb cina turuun barbaachisaadha jedhameera. Tokkummaan Emireetota Arabaa garuu yaaddoowwan dhiibbaa irra ka'an hedduun ishee mudatu mala. Bara 2019 jalqabee Ameerikaaf Iraan gidduu muddamni jiru dooniilee Emireet keessaa irratti haleellaa geessisuu dabalatee balaawwan walitti aanan mul'ataa turan. Bakkawwan xayyaaronni nammaleeyyii diigamuun kan dhaga'ame erga riphxee loltoonni naannoo Tigraay keessaa xayyaarri nammaleeyyii Emireet Asabirraa ka'uudhaan maadhee isaanii haleeluu himatanii booda. Tokkummaan Emireetota Arabaa himannaa riphxee loltoonni ragaa hin dhiyeessine jedheef deebiin kennin hafe. Mootummaan Somaaliyaa yaaddoo Alshabaab humnoonni Yuunaayitid Isteetsi gamasii ba'uuf baatilee ittaanan keessa humnoonni gamtaa Afrikaa lakkoofsaan gad xiqqaachuu ilaalchisee leenjii waraanaaf jecha kanneen kumaan lakkaa'aman gara Eertiraatti ergitee jirti. Humnoonni Somaaliyaa, Turkii, Ugaandaa fi Jabuutii keessatti kan leenjifaman ta'us leenjiin inni Eertiraa keessaa sababaa uummata jalaa dhokate akkasumas dhaaba basaasa biyyattiin waan gaggeeffameef isa kaanitti adda. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa. Aangawoonni Somaaliyaa kanneen sagantaa leenjii kana kallattiin beekan 3 akka eenyummaan isaanii hin ibsamne gaafatan akka mirkaneessanitti lammiiwwan Somaaliyaa kanneen waraana ta'uuf filataman erga bara 2019 kaasee hojii tika nagaaf biyya ollaa taatee Eertiraa keessatti leenjifamaa turan. Aangawoota kana keessaa 2 akka mirkaneessanitti kanneen leenjii kana fudhatan 5,000 hanga 7,000 ta'u. Aangawaan inni sadaffaan garuu 4,000 ta'uu jedhan. Sagantaan leenjii kun baatii amajjii darbe miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaa mirkanii hin qabneen mata duree ta'ee ture. Kunis waraanni Somaaliyaa Tigraay keessatti ajjeefaman ka jedhu. Gabaasaaleen ba'an kun akka jedhanitti humnootiin Somaaliyaa kanneen Eertiraa keessaa Eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaalaa Itoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan ka jedhu. Ministiriin odeeffannoo kan Somaaliyaa Osmaan Dubbe baatii amajjii darbe
loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itoophiyaa kan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennuu didanii jiran. Firoonni loltoota Somaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii Eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru. Gara Tigraayitti akka hin ergamne kana malees waraanni Somaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif Eertiraa keessa jiran waliin baatileef ituu waliin quunnamin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessuu jedhu. Aangawoonni Somaaliyaa waa'ee lammiiwwan Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeessee jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Somaaliyaa gargaaruuf leenjiftii jechuudhaan immoo aangawaan Somaaliyaa dubbataniiru. Biriiteenitti ministeerri dhimmootii Afrikaa James Daadrich Tigraayiif dhorkaa malee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu gaafatan. Biriteen haala Tigraayin keessaa laalchisuun hedduu yaaddoo qabdi. Loogiin gosaaf hanqinni midhaan nyaataa, bishaanii, boba'aaf maallaqaa jiraachuun illee gabaasamee jira. Rakkoon yeroo ammaa kadhaaba gargaarsaa danquun fooyya'u taanaan uummanni Tigraay guutuu keessa jiran dararaa hamtuun isaan mudatuuf jira. Qaamotii mara dhimma kana keessaa harka qaban hatattamaan daandii akka saaqan akkasumas dhiittaa mirga namaa geggeeffamaa jira jedhame qaama walabaan akka qoratamu irra deebi'uun gaafannee jirra jedhan. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Iwuhaat waraansa jalqabuudhaaf ija jabaata jedhee qaruma hin eegne jedhan. Afeworqiin akka jedhanitti Iwuhaat gara Finfinneef Asmaraatti maluuf karoorsee ture. Itti dabalees televezyiyoona biyyoolessaa irratti dhiyaachuudhaan akka ibsanitti Eertiraan biyyoota naannoo jiran kamuu caalaa nageenya Itoophiyaaf yaaddii jedhan. Gama biraatiin dhalattoonni Tigraay loltoonni Eertiraa humnoota Itoophiyaa cina hiriiruudhaan Tigraay keessaa lolaa jiruu jedhu. Dhiittaa mirga namaa gamasiifillee sababaa ta'aniiru jedhan. Gaaffiif deebii pireezidaantii Isaayyaas geggeessan erga lolli naannoo Tigraay banamee as isa jalqabaatii jechuudhaan Biraanee Barahee Asmaraarraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman haalli qilleensa qabbanaaf bubbee hamaan yeroo ammaa jiru dhiibbaarraan ga'ee jira. Kutaa Teeksaas gama kibbaa keessaa hedduun humna ibsaaf dhiyeessiin bishaanii duraa citeera. Bulchaan kutaa Teeksaas Gireeg Abootiif hoogganaan waldaa humna ibsaa kutaa sanaa akka jedhanitti roobii kaleessaa dhiyeessiin humna ibsaa fooyya'ee jira jedhanii uummati hanga ibsaan guutummaan bakkatti deebi'utti qofa rakkata jedhan. Aangawoonni uummati Teeksaas kanneen miliyoona 7 ta'u caasaa bishaaniirra miidhaan waan ga'eef jecha bishaan dhuguu dura akka danfisan gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naashinaal Yuunitii Pilaatfoorm Paartii yookaan paartii waltajjii tokkummaa biyyoolessaa ka jedhu paartiin mormituu Yuugaandaa dhiittaalee mirga namoomaaf namoota ukkaamsanii dhabamsiisuu biyyattii keessatti mootummaan toosisame jedhu mormuudhaan koomishina mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaatti iyyannoo galfatee jira. Filannoo biyyaalessaa war mormisiisaa baatee amajjii keessa Yuugaandaa keessatti geggeessame dura namoonni butamanii dhabaman agammaatti achi buuteen isaanii hin beekamne jedhu maatiileen isaanii. Kasii ajaafaaf deebi'anii filataman pireezidaantii Yuugaandaa Yuwerii Museveni immoo himannaan sun sobaa kanneen qabaman shororkeessota qofa jedhu. Gabaasaa Limaatumaanii jaallannetu dhiyeessa. Waajirri guddichi paartii Naashinaal Yuunitii Pilaatfoorm jedhamu roobii kaleessaa firoota namoota filannoon duras ta'e booda keessa buuteen isaanii dhabameen guutamee ture. Haadholiin boo'aa turanii fi dhiironni duraan butamanii turan waa'ee waan irra ga'ee ture hanga tokko boo'ichaan ibsaa turan. Bakka madeetta. Ayebaaree Haliimaa haadha ijoollee lamaati. Daa'im ishee inni lammaffaan umriin isaa 7 qofa. Amajjii 24 poolisoonni 7 mana ishee dhaquudhaan qawweetti qabanii akkatti ishee hidhan dubbatti. Waajjira poolisii isa Naguuruu jirutti geessaniin abbaa warraa ishee Mukaasaa Seguuyaa eessa jira jechuun
sodaachisaa na gaafatan jetti. Nali na lubuto kakati olwamala ne baŋŋamba kati genda tetulina kyekikwagaza naye nga akka isheen jettutti yeroo poolisoonni gaaffiin ishee muddan ulfa turte erga waan barbaadan fixanii booda mana keetti galiittiin jedhan garuu abbaa manaa kee barbaannee dhabnaan iddoo isaa siin deebisnee hiina jechuudhaan akeekkachiisaniin guyyaa 3 booda abbaan manaa ishee bilbilee hidhamuu isaatti hime. Sana booda abbaa warraa ishee gara manaatti fidan. Poolisoonni qomee yookaan tiishartii barreeffama people power yookaan humna uummataa jedhu ofirraa qabu. Akkasumas jaakeetiif kofiyaa diimaa fudhatan. San booda abbaa warraa ishee eessa akka geessan yookaan lubbuun jiraachuu isaayyuu akka hin beekne dubbatti. Ayabareen akka jettutti poolisoota abbaa manaa ishee hidhan keessaa tokko abbaa manaan kee eessa akka geeffamu baruu yoo barbaadde kanaan bilbili jechuun lakkoofsa kenneefi ture. Yeroo bilbiltu garuu namni bilbila sana kaase ishee arrabsee lammata akkan bilbilleettiin jedhe. Aangawoonni paartii Naashinaal Yuunitii Pilaatfoorm jedhamu akka gabaasanitti miseensonni isaanii guutuu biyyaa keessaa qaban kanneen 300 caalan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Sababa akkasiif ture pireezidaantiin paartichaa Boobi Waayin waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa isa Kaampaalaa jirutti iyyata kan galchan. Ugandaan dhaabbata mirga dhala namaa uummata isaaf dubbatu kan ofii dhabuun nama gaddisiisaa jedhaniiru Boobi Waayin. General Museveni feels like Uganda is his compound, Uganda is his property. He has the right to speak. Jeneraal Museveniin akka waan Ugandaan mooraasaa taateetti ilaala. Akka waan Ugandaan qabeenya isaa dhuunfaa taateetti. Nama fedhe fuudhee ajjeesuu yookaan dararuuf mirga qaba. Nuti garuu kana gochuu hin qabdu jechaa jirra. Tokkummaa mootummootaatti xalayaa kan galfanneefis kanumaa jedhaniiru. Garuu haala nageenyaa kan ilaaleen sanbata darbe pireezidaanti Museveniin haasawaa dhageessaniin eessa buuteen namootaa dhabamuun aadaa mootummaa amma jiruufi kan hoogganoota waraanaa miti. Filannoo dhaabsisuuf jecha karoorri seeraan alaa jiraachuu odeeffannoon waan tureef hedduminaan humna nageenyaa bobbaafnee jedhu Museveniin. And in the case of Kampala, we also brought a commando unit. Magaalaa Kaampaalaa kan ilaaleen jajjabee kan walwaraansa Soomaaliyaa keessatti beekamtii qabu bobbaafne. Isatu humnootii Allied Democratic Forces jedhamu kan Kaampaalaa keessa buufatanii turan dhabamsiise. Gareen jajjabee kun shororkeessota naannaa Kaampaalaatti sosso'aa turan hatattamaan injifate. Kan isaaniin haleeluuf yaalan xiqqoo ajjeesanii kanneen seera cabsan hedduu immoo hidhaniiru jedhan Museveniin. Daandiin gara waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa isa Kaampaalaa keessaa geessu irratti humnootiin nageenyaa hedduun bobbaafamanii daandilee cufanii jiru. Gaazexeessonni 6 kanneen naannoo waajjira kanaa turan qondaaltota poolisii reebamanii mataan isaanii madaa'eera. Aangawaan waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan VOA'f akka ibsanitti kan barreeffamee galee irratti yaada kennuu hin dandeenyu iccitiin qabamuun waan irra jiruuf jedhaniiru. Waajjira mana murtii olaanaa Keeniyaa waggoota 5f ka geggeessan David Maraga soorama bahanii jiru. Ji'a dabre sababaa umriin isaanii 70 guuteef soorama kaba'an Maragaan filannoo Keeniyaa bara 2017 irratti murtii addaa dabarsuudhaan yaadatamu. Geggeessummaa mana murtii olaanaa Keeniyaa ka fudhatan ittaanaa isaanii yoo ta'an agayoonaa ogeeyyiin seeraa 15 Maragaa bakka bu'uudhaaf xalayaa galfatanii jiru. Baab Inkaangi ogeessa seeraaf pireezidaantii giddugala qorannoo heeraa Afrikaa Bahaati. Maragaan manneen murtii biyyattiif gaarii akka hojjetan himanii ammas malaammaltummaaf dhiibbaan mootummaa manneen murtii Keeniyaatiif akkuma danqaa ta'etti jira jedhu. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasaa qaba. David Keenaanii Maragaa pireezidaantii mana murtii Keeniyaa isa 14ffaadha. Bara 2016 bulchiinsa pireezidaantii Keeniyaattaan kan muudaman Maragaan Keeniyaan erga heera haarawaa bara 2010tti raggaasistee asii nama mana murtii biyyattii gaggeesse isa lammaffaadha. Akka heerri biyyattii eerutti Maragaan waan umriin isaanii ganna 70 guuteef amajjii 11 bara 2021 hojiirraa soorama bahanii jiru. David Maragaan amma ittaana isaaniitti taayitaa kennuun booda mana murtii olaanaa Keeniyaa gaggeessuurraa soorama bahanii jiran. Bobi Mkaangii ogeessa seeraa akkasumas pireezidaantii giddugala qorannoo heeraa ka biyyoottan Afrikaa Bahaati. Waan David Maragaa yoo dubbatu akkas jedha. He was a different personality and especially
in the sort of job he did, heading the... Akkas jedha Bob. Hojii yeroo mana murtii olaanaa biyyattii gaggeesseen yoo madaalamu inni nama addaati. Akka beekamu biyyoottan Afrikaa keessatti manneen murtii walabummaa hin qaban. Mootummaa aangoorra jirutu itti fayyadama. Keeniyaatti maaragaan oduu gara murtiitti hin dhufin manneetiin murtii biyyattii akka fooyya'anii fi hojiin hojjetamaa ture jira. Kun ta'us garuu maaragaan bara 2017 murteen inni abbootii alangaa kaan duukaa dabarse adda. Namni hedduunis murtee akkanaa murteessu jedhee hin eegne ture. Sababni isaa Keeniyaa keessatti iyyuu miti biyyoota addunyaa kaan keessattuu murteen akkasii hin beekamu ture. Kana qofaas miti. Bara 2013 filannuma irratti warri mormitoota alasii himata wal fakkaatu dhiyeeffatanii turan. Dhaddacha alasii garuu murtee duruma beekamu dabarse. Kanaaf murteen maaragaan bara 2017 dabarsan adda ture jechuun ibse. Imkaangiin fooyya'insa manneetii murtii Keeniyaa yoo ibsu, Keeniyaan bara 2010 kaastee manneetiin murtii biyyattii akka fooyya'aniif hojjetaa akka turte hime. Heerri Keeniyaa bara 2010 fooyya'ee bahe manneetiin murtii walabummaan hojii isaanii akka hojjetan daandii akka bane, koomishiniin tajaajila haqaa biyyattiis qarshiin gahaa ramadamee fi walabummaadhaan abbootii seeraa akka qacaru ta'uun tajaajila haqaa biyyattii fooyyesseera jedhe. Abbaan seeraa Deevid Maaragaa kan isaan hedduu ittiin beekaman murtee isaan hagayya bara 2017 bu'aa filannoo pirezidantummaa Keeniyaa alas irratti dabarsaniini. Maaragaan yeroosii filannochi heeraa fi seera biyyattii hordofee waan hin gaggeeffamneef bu'aa filannoo sana haquun isaanii ni yaadatama. Alas yeroo lammataatiif pirezidantummaa Keeniyaaf kan dorgomaa turan Uhuru Keeniyaattaa murtichatti akka hin amanne garuu akka fudhatan yoo himan isaaniin falmaa akka turan Raayilaa Odingaa ammoo murtee kana jajanii filannoon bilisaa akka gaggeeffamu gaafatanii turan. Ogeessi seeraa Bob murteen sun lammiilee biyyattii kan adda qoode ta'uu dubbate. Haa ta'u malee warri waan seeraa keessa beeku murteen akkasii kun darbuun bilchina dhaddacha biyyattii agarsiise jechuun jaje. Bob tajaajilli haqaa Keeniyaa keessa jiru fooyya'aa ta'us ammas illee wantoonni hafan ni jiru jedha. The fight to disentangle the judiciary from the national executive and ammas tajaajila haqaa kana dhiibbaa bulchiinsa mootummaa seera raawwachiisuu fi paarlaamaa jalaa baasuun ni hafa. Murteen maaragaan bara 2017 kennanis qaamuma wal falmii qaamolee kana gidduu tureeti. Keessumaa qaamni hojii raawwachiistuu mootummaa erga bara 2017 murteen kun murtaa'e booda mana murtii irratti gama hundaan dhiibbaa geessaa ture. Kanaaf namni kana booda gaggeessi mana murtii olaanaa biyyattii qabatu dhiibbaa kana jala dhaabbatee walabummaa manneetii murtii kabachiisuu qaba. Gama biraan malaammaltummaanis rakkoo manneetii murtii keessatti mul'atudha. Kunis egaa gaggeessa dhufu keessa hirrachuu malaa yaada jedhu dubbate. Bob dabalataan mootummaan Keeniyaas bajeta barbaachisu sirna mana murtii biyyattiif ramaduun kenniinsi haqaa Keeniyaa akka fooyya'uu fi itti gaafatamummaa qabaa jedhe. Amajjii 11 bara 2021 soorama kaba'an maaragaan abbootiin seeraa biyyattii dhugaadhaan akka saba biyyattii tajaajilan ka gaafatan. It is the people of Kenya who gave you the judicial authority to exercise it for their own good. I want to urge that you don't let the people of Kenya down. I'm sure akkas jedhu Deevid Maaragaa tajaajila haqaa kana akka gaggeessatanii fi kan si waame uummata Keeniyaati isaaniin akka tajaajiltaniif. Kanaaf waan saba kana boquu cabsu hin hojjetana. Amma haala siyaasaa biyyattii kana keessatti deemaa jiru quba qabdu jedhee yaada. Yoo wanti badaan akka mudatuuf karaa bantanii biyyi kun gara burjaajiitti seente itti gaafatamtu. Kanaaf gorsi ani isiniif qabu dhugaaf akka dhaabbattani. Lammiileen Keeniyaas wantan isiniif dhaamu manneetiin murtii biyyattii akka fooyya'anii fi karaa hundaan tumsuu fi akka qabdani. Biyyattiinis sirna haqaa fooyyessuuf hojjechuu qabdi. Sababni isaa guddinni diinagdee fi tasgabbiin siyaasaa biyya takka keessatti akka dhugoomuu fi tajaajilli haqaa walaba ta'e yoo jiraate qofadha jechuun dubbatan. Maaragaan erga taayitaa irratti ba'anii amma akka bakka isaanii bu'uun hojjechaa jiran itti aantuu isaanii Filoomenaa Miiluudha. Miiluun Maaragaa hojii hojjetaniif galateeffatanii gaggeessaan mana murtii dhufuu faana Maaragaa akka hordofu dubbatan. Bob Mkangi ogeessa seeraa fi pirezidaantiin giddugala qorannoo heeraa kan baha Afrikaa milkaa'inni Maaragaan yeroo mana murtii olaanaa Keeniyaa gaggeessan galmeessan guddaa waan ta'eef namni dhufee bakka isaanii bu'u hojii jabaati isa eeggata jechuun dubbate. Manni murtii Keeniyaa akka beeksisetti haga yoona Maaragaa bakka bu'uudhaa fi namoota 15 kan xalayaa galfatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootii Abbaltii Tufaa waloof barreessaadha. Kuusaa walaloo dhaala jedhu akkasumas kuusaa asoogawwan yookaan asoosama gaggabaaboo siidaaf asoogawwan biroo jedhu barreessuudhaan dubbistoota biraan ga'ee jira. Mootiin vaayirasii koronaatiin qabamee ka ture yoo ta'u
amma fayyee gara hojii isaatti deebi'ee jira. COVID-19 dhibee diina ofiifiyyuu hawwan waan hin taaneef uummanni jabeessee of eeggachuu itti fufuu qabaa jedha. Namni kamiyyuu lubbuu ofitti qoosuu hin qabu irraa of eeggachuun dirqama jedha. Naakoor Malkaatu Amborraa bilbilaan dubbise. Akkamiin COVID-19 akka qabame ibsuudhaan jalqaba mootiin. Akkamiin ofirratti barte akka inni si qabe mooti? Hayyee ulfaadhaa isanis fayyaan dhabiinaa jechuun barbaada. Egaa dhibee kana durumaanuu gaa miidiyaawwan garaagaraa irratti maaliif akka nama saaxilumaan ibsamaa ture mallattoon isaa maal akka qabna hundumti keenya jedhee yaada. Amma barbaachisu wal ibsameera waan ta'eef. Garuu of eeggannoo amma barbaachisu of eeggachuu dhabuurraa natti fakkaata. Anaanis kan na qabate. Kan inni shakku akka carraatee walga'ii qabna ture dhimma hojii wal qabatee karaa Adaamaa deemin ture achi gaafa hin deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabee. Maal tarkaanfii ati fudhatte mallattoowwan dhibee sanaan wal qabatanii morgitu? Carraatee qophaan waan hin jiraatu of eeggannoo koottuma fufee garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu gara hospitaalaan deemee achumaan akkan poozitiivii ta'e natti himamuudhaan gara manaatti deebi'ee mana guyyaa 15 manan ture jechuudha. Mee mallattoowwan ati argite mallattoowwan akkam akkamiiti? Mallattoo addaa kan biraa ofirratti argite qabda moo mallattoo akkam akkamii argite? Egaa namni taalloo qabamee beekaa mallattoon taalloo fakkaatantu narratti mul'achaa ture mataa bu'uu hamaa darbee na jaanjessaa akka lafaan nama ruus na godhaa mogolee na buusaa aanaallee akka carraatee na qofaasisne taalloo baay'ee hin qabu garuu dadhabbii kanaan duraan irratti argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akkan shakku qoonqoo naannoo qoonqoo laagaa koo kana qabatee na cicciniinuun mallattoowwan taalloo fakkaatan garuu sanarra kan hammaatatu irratti mul'achaa ture jechuudha. Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala immoo dhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maali wanti sitti dhaga'ame? Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV AIDSiin qabameeti miiruma sanaan sitti dhaga'ama jedhee yaada gaafa inni HIV AIDSiin qabame miira akkamii sitti dhaga'ama gaaffii biraa ta'e iyyuu waan gaarii miti sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha garuu baay'ee dhibee dadhabsiisaa akka ta'e hiriyoota koo irrattis namoota dhukkubsatanii fayyan irrattis argeeras dhageeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessa ni galchee ture. Dhibeen qorichi hin argamneef akka kanaa kuni rakkoo maalii akka dhaqqabsiisuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immediately akkuma achi hospitaala deemeen of eeggachuu akka hin qabu akka of kunuunsuu qabu eenyuma caalaayyoo wal'aanoo akka hin qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf ture kan doktariin na gorsaa ture namni. Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu? Maal irraa of qoqqoobde? Maal irraa of eegde? Dhugaa dubbachuu fi gara guyyaa 10 olii fi manaan baananii namumatu nyaata fidee balbala kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaayyuu sammuu irratti dhiibbaan ni qabu salphaa miti. Keessumaa mana teessee qophaa kee nama argitu, aduu argitu, aduu yeroo baatti argitu, yeroo seentu argitu, addunyaan jireenya maatii keessatti jirtu homaayyuu waan hin qabu already kanatti argitu osoo mana kee keessa. Sun egaan yeroo dhibee kanaan qabamuun koo bare qorichas akka hin arganne bunatti himamu nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kanaa aannan qullubbii adiitiin yookiin immoo kan jimbila dabalatee maal kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u jedhee kan yaadu taalloo kan hin fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan hin fayyadamaa ture. Sanas ta'e kana garuu salphaatti fayyuu hin dandeenye. Wanti gaarii ta'e rabbis na gargaaree kan yaadu nan qofaasisnee gara laphee koo amma kanaa miirri addaa hin dhaga'amne. Sababisaa dhukkuba kanaan dura qabamee ture sanatu daranyuu sun baay'ee qabatee rakkachaa waan tureefi. Sun xinnoo rakkoo hin taane irra na buusaa laata yaaddeen ture. Akka irraa ta'e garuu guyyaa 4-5 booda xinnoo natti fooyya'aa gara mana fayyaa guutuutti deebi'e jechuudha. Ukkaamsaa kana rumaa gashite jechuudha yeroo sana numa sii tolee of wallaante jechuudha achuma. Qabata daamutti biyyoo irraa buusa jedhan ta'e. Tole mootii amma yeroo mana turte sana keessatti fedhii qaaraa yookaan immoo darraadhaaf qabdu dabaluu isaa dubbattee jirta. Kan ajaa'ibee lamaanuu dhandhama dhabuu isaaniitii fooliinis natti hin dhaga'amu jettee jirta. Mee waa'ee isaan akaasi. Foolii fuudhuus hin danda'u. Namas hin qabu ture. Yeroo dheeraaf miirri nama maal akka fakkaatu yaadannootiin hin jiraatu jechuu danda'a. Sukkaarri maal jechuu danda'a taa'laa jedheeni qaaraanis sukkaaraanis ilaaleera garaagarummaa hin qabu.
Kana yaaluuf jedhee iyyuu karaan baay'ee hin jaalladhu. Kana dura garuu nan laale homaa gubaa guufatinitti dhaga'amne. Egaa ergasii kunoo akka re'eetti hin dheedhe jedhan saqaadha. Dhibichaan ballee jiraachuu himamaati kan jiru. Atis immoo kun haala kanaan ragaa ba'aa jirtarraa fayyeera of eeggadhaa jechuu fi maali namni akka dagatu wanti gochaa jiru yeroo ammaa kana sababni inni vaayirasii kooroonaa irraa of hin eegganne isa taasisaa jiru maali jettee yaadda? Taajjabbii ani qabu akkamsee keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti haalli jiru kan akka durii yoo ta'u baay'ee ammallee namni dhimma of eeggata amma danda'ame garuu kutaawwan magaalaa garaagaraa yoo deemtee ilaalte namni maaskii kaa'attee yoo deemtu si arguyyuu maal ta'eeti akka nama diiyaasporaa tokkotti si ilaala malee qilleensa tun taaneef qilleensa biyyaa tun taaneef jettee yaada malee amma kanaa namni of eeggatu hin jiru baasaa yoo haasofne namoota fayyan duwwaadha kan isaan argan malee mootummaanis namoota du'an kanaa namoota ammamtu du'e kan jiru daataa bifa sooshaal miidiyaatiin yookiin immoo miidiyaa ibsuurra kan darbe namoota maatii isaanii beekanaan boqotan deemee haasofsiisuu namoonni xiyyeeffannoo akka itti kennan gochuu irratti hanqinni jira jedhee yaada. Carraa ta'uu danda'a malee yookiin immoo badinummaan kiyya kaan irra waan wayyuuf hin fayyada malee carraa. Anis dargaggeessa waan ta'eef ooluu hin danda'u dargaggeessa waan ta'eef duwwaa. Kanaaf namni akka inni dagatu kan taasisaa jiru tokko waan hundumaa sirniitti ilaaluu keenya fakkaata. Waan akkasii kun dhibee hamaadha. Najjeessa. Somba duwwaa osoo hin taane immoo qaamuma keenya iyyuu onnee keenyas kalee keenyas miidhuu hin danda'a. Namni takka dhukkubsatee argee nama dhukkubsatee fayyahuu gaafatte hammam akka dhibeen sun fokkisaa ta'e waan beekuuf hammam akka of eeggatu argeera nama baay'ee. Maaliif dhibeen sun baay'ee nama jaalataniif miti diina ofiif iyyuu kan hawwan miti. Kanaaf namni harkatti busheessu waan salphaa godhanii qabu immoo kunis vaayirasii wayii keessa galanii waan biraadha kun jedhanii fakkeessanii haasa'u irraa dhibeen ajjeesudha namoota miiliyoonota hedduu galaafatee jira. Kuni lakkoofsa duwwaa miti lubbuu namaati. Mootummaanis xiyyeeffannoo itti kennee barsiisuu isaatti fufuu danda'uu qaba. Namnis immoo gowwaan ta'e lubbuu ofiitti quusamuu waan jedhu ni qaba. Tarii akkuma kee kana namoonni irraa fayyan ergaa dabarsuun isaanii namoonni kanneen biroo akka isaan barnoota irraa argatan gochuu ni danda'a jettee yaaddaa? An dhugaa dubbachuu fi namni beeku tokko namni itti gaafatamummaan itti dhaga'amu tokko dhuga ba'umsa isaa yoo barreesse gaarii itti yaadan maal keessa darbee akkas ga'e. Anaan kan akka kaase mucaan riyyaan koo dhukkubsatee guyyaa 25 akka kana rakkachaa ture fayyee booda barreessee argeen kaka'umsa isaan kan hin barreesse. Ani nam lubbuu nama tokko iyyuu sababa ani dubbadheef oolchuu danda'eera taanaan itti gaafatamummaa koo ba'eera. Ergaan sooshaal miidiyaa irratti yookiin immoo sabaahimaa hawaasummaa kan irratti maxxansee kaasee namni lama naa bilbilee dhibeen kun jiraa dhugumayyuu jiraa namni naan jedhee jira. Jechuun ati waan barreessee fi si amane malee waan jiru natti hin fakkaatu. Namni naan jedhee jira. Darbee immoo namoonni dhibee kanaan qabamanii fayyan dhaabbatoo barreessan jaalalleen jibbinas dhibeen kun wajjin hin tura. Yeroo dheeraan wajjin hin turumsaa. Kanaaf amma qaamni keenya miidhamu obboonni keenyas immoo kanarraa baraaramu waan qabanii fi hubachiisuun barsiisuun karaa miidiyaa argame hundumaayyuu irratti hojjechuun waan gaariidha jedhee namana nan jajjabeessas. Mootii Abbaltii Tufaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo guddiseensi galateeffadhaa. Ayyee fayyaana ta'e qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.